Duraan dursee baga bara haaraa bara 2017 nu ga'e jecha. Ani maqaan koo Barsiisaa Girmaa Mokonnon Daadhiin jedhama. Gosin barnoota anis bara kana hanga dandeettii keenya wajjin wal barsiisna yookaan immoo waan qabnurraa waliif qoonna jedhee asitti qabadhee dhiyaadhe gosa barnoota hawaasaati. Manni barnootaa ani itti barsiisus mana barnoota daandii taliilaa yookaan markaasuu Daal Islaam magaalaa Wadaa keessatti argamudha. Tole bara darbee barnoota saayinsii naannoo keessatti gosa barnootawwan garaagaraa dabalatee barnoota fiiziksii ni qaba, saayinsii waliigalaa kan jennu kun damee fiiziksii keessatti ni qaba, baayoloojii ni qaba, akkasumas illee hawaasa illee hammatee jira. Garuu kitaabni kun immoo bara kana of danda'ee barnoota hawaasaa jedhee of danda'ee kan dhiyaate ta'uu isaati. Jalqaba dura boqonnaalee yookaan immoo boqonnaalee kitaabni kun qaban boqonnaaleewwan gurguddoo 7 qaba. Inni boqonnaa isa jalqabaa hanga har'a wajjin laallu amaloota uumama lafaati. Lafti akkamitti uumamte, gaafa lafti uumamtu ta'ee akkamii keessa dabarte, akkasumas amaloonni lafti agarsiisaa turte hoo amala akkamiiti, akkasumas amaloota uumama sirna biiftuullee bal'inaan kan laallu ta'a. Tole amma xumura sagantaa keenyatti nagaan yookaan immoo yaada qalbiin nu caqasaa jecha gara barnoota keenya takka tuqaa takka uumama sirna biiftuu fi lafa jedha. Lafti maali yookaan immoo sirni biiftuu erga uumamtee akka yaada eddamootu yaadawwan garaagaraatitu ture. Saayinsoonni yookaan immoo qorannoowwan garaagaraatiin mirkaneessan qaama jabaataa wayiitti turedha. Saayinsoonni waan garaagaraa qorannoowwan garaagaraa gaggeessatti. Qaamni jabaataan kun ho'insa guddaa gaafa argatu, inni ho'insa guddaa gaafa itti ba'u, qaamni jabaataa sun adda diigamee jedhe. Inni adda diigamee irraa faca'ee ba'e sun pilaanetoota ta'e, inni gidduutti immoo qaamni jajjabaataan hafe kun biiftuu ta'ee jedha. Yaadni biraa immoo maal jedha? Sirni biiftuu kan uumamte akka yaada eddama dura maal ture? Saayinsii ammayyaatiin gaazota garaagaraa, duumessawwan garaagaraa, dhukkeewwan garaagaraa san keessa darbuudhaan sun itti dabalamee maal ta'uu danda'an? Uumamni sirna biiftuu kun akka uumaman ta'e maaltu itti dabalame? Gaazota, dhukkeewwan garaagaraa, duumessawwan garaagaraa sun walitti dhufuudhaan uumamuu dandeecha. Kanarraa kan ka'e qaamni gara bakka lamatti akka ba'u ta'e, qaamni gara keessotitti hafe maal dandamatee ho'insa guddaa dandamachuudhaan qaamni gara keessotitti hafe biiftuu yoo ta'u, qaamni gara alaatitti hafe immoo irraa bittinnaa'ee yookaan immoo irraa faca'ee ba'e maal ta'e? Pilaanetota ta'e. Kanarraa kan ka'e sirni biiftuu akka uumamtu ta'e. Biiftuun handhuura sirna biiftuu keessatti argamti. Biiftuun maal ta'uu isheeti? Handhuura keessatti kan argamtu yookaan immoo walakkaa sirna biiftuu keessatti kan argamtu ta'uu isaati. Kanarraa kan ka'e qaamni alatti yookaan immoo irraa bittinnaa'anii yookaan immoo irraa faca'anii baasuun pilaanetota 9tu uumame. Pilaanetonni 9 sunis fageenya biiftuurraa qabaniin dhiyoodhaa gara fagootti akkasumas immoo fagoodhaa gara dhiyootitti gaafa tartiibeffaman pilaanetota jalqabarra pilaanetota 9tu jira. Sirna biiftuu keessa pilaanetota 9tu jira. Pilaanetonni maal jechuurraa fuuldura irra ni jira. Pilaanetiin qaama sirna biiftuu marsanii kan argamanidha. Isaanis daandii irra deeman qabanii. Pilaanetiin qaama sirna biiftuu keessaa ishii takka. Pilaanetota sirna biiftuu keessatti argaman keessaa ishiin jalqaba irratti argamtuu fi biiftuutti baay'ee dhiyaattee argamtu Meerkuriidha. Yookaan immoo Meerkurii waan nuti itti yaadachuu dandeenyu pilaanetii baay'ee dukkunooftuu yookaan immoo dimimmistuu jedhamuudhaan illee kan beekamudha. Maalinni ija dhalootaan illee mul'achuu kan hin dandeenye meeshaalee ammayyaa yookaan immoo meeshaalee ammayyaa meeshaalee teleeskooppiiwwan garaagaraatiin mirkaneessuudhaan kan saayinsoonni mirkaneessanidha. Malee ija dhalootatiin illee beekuu kan hin dandeenye ta'uu isaati. Pilaanetiin jalqaba irratti biiftuurraa fageenya sadarkaa jalqabaatti irratti argamtu baay'ee dhiyaattee argamtu Meerkuriidha. Inni lammaffaan Veenusiidha. Veenusiin pilaanetii biiftuutti dhiyaattee argamtuu fi yookaan immoo pilaanetii baay'ee bareedduu fi iftuu ta'uu isheeti. Amma fakkeenyaaf hawaasa keenya keessatti illee jechoota waan garaagaraati. Akka bakkalcha barii ta'e bakkalchi barii yookaan immoo baay'ee bareedduu ta'uu isheeti. Abaluun tun bakkalcha barii, abaluun tun bareedduudha jedhan. Maalitti moggaasanii Veenusiitti moggaasanii jechuudha. Kanaafuu Veenusiin pilaanetii baay'ee bareedduu fi fageenya biiftuurraa jirtuun illee sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtu ta'uu isheeti. Inni kan biraa pilaanetii namni kam hunduyyuu beekuu danda'u, pilaanetii dhalli namaa irra jiraachuu danda'u lafa. Lafti pilaanetota jiran kana keessaa fageenya biiftuurraa qabdu sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Lafti pilaaneetiidha. Pilaanetii jiran keessaa pilaanetii falkaaleewwan garaagaraatiin illee jajjaboodhaan jiraachuu dandeechi, dhangala'oodhaan jiraachuu dandeechi, qilleensi marsaa lafaa ishee illee parsantiin olaanaan kaarboon daayoksaaydii osoo hin ta'in maalidha?
naayitiroojiinii fi oksijiiniidhaan badhaatee kan jirtu ta'uu isaanii. Naayitiroojiiniin gara parsantii 78 akkasumas immoo oksijiiniin gara parsantii 21 kan tilmaamamu ta'uu isaati. Inni kan biraa maalidha? Pilaanetii sadaffaa irratti afuraffaa irratti argamtu Maarsidha. Maarsiin pilaanetota jiran kana keessa pilaanetii sadarkaa afuraffaa irratti argamtudha. Inni shanaffaa irratti argamtu Jibuutariidha. Jibuutariin pilaanetota jiran kana keessa pilaanetii baay'ee guddoo taateef yookaan immoo ammaantaraan yookaan immoo bocaan baay'ee guddaa ta'e pilaaneetota jiran kana keessa hunda caaluudhaan kan beekamtu Jibuutariidha. Inni kan biraa inni ja'affaa irratti argamtu pilaanetiin satalaayitii hedduu qabaachuudhaan satalaayitiin ishiin qabdu gara satalaayitii meeqatti? Satalaayitii 20 qabdi. 20 qabaachuudhaan pilaaneetota jiran kana keessa satalaayitoota hedduu qabaachuudhaan pilaaneetota hunda dursiti. Akkasumas boca addaallee qabaachuudhaan beekamti. Maal inni? Amartii yookaan immoo amartii mormatti kaayatan kana amartii mormatti kaayatan kana fakkaachuudhaan boca addaa qabaachuudhaan pilaaneetota kun irraa adda baatee beekamuu dandeessi. Kanaafuu pilaanetiin sun maqaan ishii Satarniidha. Satarniin pilaanetii satalaayitoota baay'ee qabduudha. Pilaanetii boca amartii fakkaatu qabduu fi pilaanetii fageenya biiftuu irraa qabduun sadarkaa ja'affaa irratti yookaan immoo fageenya ja'affaa irratti argamtudha pilaaneetota kun irraa jechuudha. Inni kan biraa Uraanoos. Uraanoos pilaaneetota jiran kana keessa pilaanetii satalaayitii qabaachuudhaan sadaffaa irratti argamtuu fi fageenya biiftuu irraa qabduun immoo sadarkaa torbaffaa irratti kan argamtudha. Ishiin 8ffaa irratti argamtu Neptuuni. Neptuuniin fageenya biiftuu irraa qabduun maal qofa caaltee argamti? Piluutoo qofa caaltee kan argamtuu fi 8ffaa irratti kan argamtu. Piluutoon pilaanetii baay'ee xiqqoo taate piluutoowwan garaagaraatiin yaadachuu dandeenya. Pilaaneetota jiran kana keessaa pilaanetii satalaayitii tokko qofa qabdu ishii fi maal qofa? Lafa qofa. Satalaayitii tokko qabdi. Akkuma ishiillee laftillee maal qabdi? Satalaayitii tokko qofa qabdi. Maal qabdi? Ishiinis 8 qabdi jechuudha lafti. Kanaafuu pilaaneetota jiran kana keessa satalaayitii tokko qofa kan qabdu ishiidha fi maalidha? Lafa ta'uu ishiiti. Kanaafuu sirna biiftuu keessatti qaamni biroollee ni argama. Pilaaneetota qofa miti kan maal keessatti argamu? Sirna biiftuu keessatti kan argamu pilaaneetota qofa miti. Maal fa'aatu argama? Satalaayitootatu argama, astiraayidootatu argama, komeetotatu argama, akkasumas meetiraayilootatu argama. Isaanumti kunuu pilaaneetonni akkuma maqaa isaatti irraa yoo hubannu maal naanna'anii argaman? Kan biiftuu naanna'anii argamanidha. Isaan kun immoo keessodhaan maal naanna'anii argaman? Kan akka maalii? Astiraayidoota, komeetota akkasumas immoo meetiraayiloonni keessodhaan biiftuu naanna'anii kan argamanidha. Tole, isa kana hanga kana yoo kan jennu ta'e jalqaba irratti lafti akkamitti akka uumamti akkasumas qaama sirna biiftuu keessa maaltu akka argamu? Pilaaneetonni waan garaagaraa argamu, astiraayidoonni argamu, komeetonni argamu, meetiraayiloonni argamu fi pilaaneetota amma jenne kunis fageenya biiftuu irraa qabaniin jalqaba hanga xumuraatitti kamtu dhiyoo irratti argama, kamtu fagoo irratti argama jennee adda baafamee kaa'amee jira. Kana yoo jenne inni kan biraa biiftuun maali? Yookaan immoo biiftuun qaama sirna biiftuu keessaa ishii baay'ee maal taatedha? Ishii baay'ee bu'aa qabeettii taatedha. Bu'aa qabeessummaan ishii maalirraa akka bu'aa qabaattu taasise? Pilaaneetota qaama sirna biiftuu keessatti argaman keessaa kan ifa mataa ofii qabdu biiftuu qofa. Tole, kunoo eessaa argatan jennee kan fudhannu yoo ta'e amma halkan fakkeenyaaf biiftuu qofatu argata jechuu dandeenya jennee dubbanne jalqaba irratti jechuudha. Eega saddeessifaan biiftuu qofatu ifa mataa isaanii maddisiisan jenne. Addeessiiwwan garaagaraa yookaan immoo urjiileewwan garaagaraa waqtii halkanii ifa nuu kennuu danda'an. Nuu kennuu danda'u. Garuu isaan ifa mataa isaanii maddisiifatan osoo hin ta'in ifa yookaan immoo bifa soolaariitiin, soolaar siistemiin gargaaramuudhaan oo'a maalirraa? Biiftuurraa guyyaa kuufachaa oolan gaafa biiftuun maal taati? Gaaddidduu gaarreewwan garaagaraa yookaan immoo dhokatte maal ta'uu danda'an? Ifa jarri maal nu kennuu danda'u? Urjiileewwan garaagaraa ifa nu balaqqisiisuu danda'u. Kanaafuu halkan maal ta'uu danda'an? Halkan urjiileen ni mul'atan garuu halkan urjiileen ni mul'atu garuu guyyaa immoo urjiileen ni mul'ata. Sababni isaa guyyaa ifti biiftuu waan jiruuf yookaan immoo ifa biiftuutiin dhokatanii waan argamaniif. Tole, isa kana yoo kan jennu ta'e osoo biiftuun hin jiraanne ta'e addunyaan kun guutuu dhalli namaas ta'e lubbu qabeeyyiin irra lafaa jiran kun hundi isaaniitu maal ta'uu hin danda'an? Jiraachuu hin danda'an. Akka jiraachuu hin danda'e maaltu fiduu danda'e jennee kan laallu yoo ta'e dhalli namaa parsantii olaanaan kan irratti hirkatu namni oo'a barbaada. Akkuma qorrinsa sangatee barbaadu, qilleensa barbaadu, qilleensi kun immoo maal ta'uu danda'a? Yoo garmalee kan diilallaa'u ta'e osoo biiftuun hin jiraanne ta'e maal ta'uu danda'a? Addunyaan kun guutuun qabbana taati. Maal ta'uu danda'a? Kanarraa kan ka'e dhalli namaa oo'insa ni barbaada,
hanga ta'e qilleensa qabbanaas ni barbaada. Qilleensi qabbanaas ta'e qilleensa ho'insa qabu kanas kan irraa argachuu dandeenyu biiftuurraa waan ta'eef osoo biiftuun hin jiraanne ta'ee maaltu addunyaan kun maal ta'uu danda'a qabbanaan yookaan immoo antaartikaa taanaa jechuudha. Kanarraa kan ka'e biiftuun illee ishee bu'aa qabeettidha. Bu'aa qabeettummaan ta'uun ishii ifa mataa ishii maddisiistee pilaaneetota yookaan immoo lubbu qabeeyyii irra lafaa jiran kanaaf illee ho'a akka kennitudha. Kanaafuu pilaaneetota jiran kana keessaa qaama sirna biiftuu keessatti argaman keessaa ishiin baay'ee guddaa taate lafas haa ta'u satalaayitiis haa ta'u satarniis haa ta'u hunda caaltee kan argamtu astiroodaas haa ta'u satalaayitotas haa ta'u hunda caaltee kan argamtu baay'ee guddoo kan taate pilaaneetii hunda caaltee yookaan immoo qaama sirna biiftuu keessaa caaltee kan argamtu maal ta'uu isheeti biiftuudha. Biiftuun kunis baay'ee guddoodha. Guddinni ishee harka 100 keessaa parsantii 98.6 kan tilmaamamtu ta'uu isheeti. Kanaafuu parsantii meeqa qofa parsantii 0.wayiitti kan hin tilmaamamnetu maal ta'uu isaati qaamota sirna biiftuu kun afan ta'uu isaati. Kanaafuu baay'ee guddaan qaamni guutuun guututti guddinaan parsantii qaama sirna biiftuu keessa parsantii olaanaa qabatee kan jiru biiftuu ta'uu isheeti. Biiftuun maalirraa hubannare akkuma bu'a qabeetti taate qaama baay'ee guddoo taate ta'uu isheeti. Biiftuun lafa irraa fageenya miliyoona 150 baay'ee fagoodha jechuudha. Kiiloomeetira. Kiiloomeetira meeqa fagaattee jirti? Kiiloomeetira miliyoona 150tti tilmaamamu baay'ee fagoo taatee argamuu isheeti. Urjiilee kun irras pilaaneetota waan garaagaraa irraas baay'ee lafarraa baay'ee fagaattee fageenya mamitirratti argamuu isheeti. Kiiloomeetira 150 miliyoona jechuudha. Miliyoona 150 fagaattee argamu. Akkasumas urjiileen yookaan immoo biiftuu lafa irraa sadarkaa lammaffaa irratti yookaan immoo fageenya biiftuu irraa qabdu sadarkaa lammaffaa irratti argamtu maal ta'uu isheeti? Alfaa seenchariidha. Alfaan seencharii maalidha? Urjiidha. Urjiileenis maal ta'uu isheeti? Qaama sirna biiftuu keessatti argami. Qaama sirna biiftuu keessatti argaman keessaa isheen illee fageenya lafarraa qabduun tokkoffaa irratti kan argamtu eenyu? Lafa. Maalidha? Biiftuu yoo ta'u sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtu garuu maal ta'uu isheeti? Lafa ta'uu isheeti. Ifti aduu irraa maddu aduutu maddisiisa jenne. Ifti aduu irraa maddu kun immoo dhala namaa yookaan immoo lubbu qabeeyyii irra lafaan kun kan biqiloonnis akka soorata isaanii qopheeffatan osoo ifti aduu hin jiraanne biqiloonni yookaan immoo soorata mataa isaanii biqiloonni halluu magariisa qaban soorata mataa isaanii illee qopheeffachuu hin dandeenye ifa aduutti gargaaramaniiti qopheeffachuu kan danda'an dhala namaa ta'ee lubbu qabeeyyiin irra lafaa jiran kun akka yookaan immoo maali bu'aa qabeessummaa yookaan immoo dhalli namaas ta'e akka diilalla'umsaan yookaan immoo wantoota garaagaraatiin qabbanaan hin miidhamne ifti kana dhala namaatis ta'e lubbu qabeeyyii hundaaf kan kennitu biiftuu waan taateef biiftuun tunis ifa kana maddisiistee lafa ga'uudhaaf bifa balaqqeetiin jechuudha. Lafa ga'uudhaaf yoo xiqqaate gara daqiiqaa 8 kan itti fudhatu ta'uu isaati. Ifti samii irraa dhufu yookaan immoo biiftuu irraa dhufu kunis kallattumaan lafa kan qaqqabu miti. Maaliin baqanoota lafaa hedduutu jira. Baqana lafaa 4tu jira. Baqanoota lafaa 4tu jira. Baqanoota lafaa 4 jiran kana keessaa baqanni inni jalqabaa irratti argamtu tirooposfariidha. Inni lammaffaan istiraatosfarii. Inni sadaffaan mesoosfarii. Inni yookaan immoo ol dhiyaatee biiftuutti argamu termoosfariidha. Termoosfarii irraa jalqaba gaafa gadi dhuftu kan lafatti dhiyaatee jiru baqanni tirooposfarii kana jalqaba irra jiru. Olii biiftuu irraa gara gadiitti gaafa gara dacheetti gaafa gadi dhufaa deemu jalqaba duraa ifti biiftuu eessa qaqqaba? Oozoonii xiqqoo kan qabu baqana termoosfarii kanarra ga'a. Baqanni termoosfarii tun hanga ta'e maal godha? Of keessatti xuuxaa jechuudha. Gaafa kana keessa darbe immoo baqana maalitti dhufa? Mesoosfariitti dhufa. Mesoosfarii keessatti hanga ta'e xuuxamanii darba guutumaan guututti garuu amma dhala namaatiif barbaachisu baqana isa lammaffaa keessatti argamu baqana istiraatosfarii keessatti xuuxamee ifti amma dhala namaatiif barbaachisu qabbanaa'ee gara lafaatitti darbee dhala namaatiifis ta'e lubbu qabeeyyii irra lafaa yookaan immoo dacheen kunis akka maal ta'u kallattiidhaan ifa aduutiin akka hin miidhamne baqanni yookaan immoo gahee nu taphate baqana istiraatosfariiti. Kanarraa kan ka'e amma OO maddisiisuu qabdi. Maaltu biiftuun ifa mataa ishii ni maddisiisti. Qaama gara keessaa fi qaama gara alaatiin ooyinsa maddisiisuu qabdi. Ooyinsa ishiin maddisiisu inni kunis garaagarummaa qaba. Kan keessa maddisiisuu fi kan alaan maddisiisu lakkoofsa wal caalaa. Inni gama keessatti maddisiistu irra guddaa yoo ta'u inni gara alaatiin maddisiisu inni gara keessatti maddisiisu gara 13 digirii seentigireedidha. Ooyinsi maaliif safarama yookaan immoo oomishni tempireecharii qaama tokkoo amma ooyinsa yookaan immoo qorrisa waan tokkoo tempireechara jenna. Kanaafuu ooyinsi qaama kanaa yookaan immoo qaama biiftuu keessaa maddu
inni gara keessaatii fi inni gara alaa garaagarummaa qaba. Inni gara alaatiin maddu gara digirii seentigireedii yookaan immoo digirii kaalveenii jechuudha. 6,000 kan tilmaamamu yoo ta'u inni gara alaatiin maddu immoo maal ta'uu isaati gara digirii seelsheesii yookaan immoo digirii seentigireedii 13,000 kan tilmaamamu ta'uu isaati. Kanaafuu ifti biiftuu irraa maddu kun guutummaan guutuutti akka dhala namaatiif barbaachisus adeemsa kana keessa darbee daqiiqaa 8 kan itti fudhatee kan lafa qaqqabu ta'uu isaati. Tole pilaaneetota yoo kan fudhannu ta'e pilaaneetonni qaamota sirna biiftuu keessatti kan argamanidha. Pilaaneetiinis maalidha? Qaamota sirna biiftuu keessatti argamti. Qaama sirna biiftuu keessatti argamanii kan maal ta'anidha? Kan biiftuu naanna'anidha. Maal naanna'anii argaman? Isaan biiftuu naanna'anii argaman. Amma biiftuun shiitana yoo jenne pilaaneetonni haala kanaan pilaaneetota sagalan itti fufuu jechuudha. Pilaaneetonni haala kanaan maal naanna'an? Biiftuu naanna'an. Pilaaneetii jechuun qaama sirna biiftuu ta'ee kan pilaaneetii naanna'anii argamanidha. Pilaaneetonni jiran kun pilaaneetota jalqaba dura dubbanne kun pilaaneetota 9tu jira. Pilaaneetonni 9 kun kan isaan naanna'uu danda'an biiftuu naanna'an. Maalirra naanna'an? Pilaaneetiinis kan naanna'uu dandeechu kallattii faallaa yookaan immoo faallaa lakkooftuu sa'aatiin naanna'u. Lakkooftuu sa'aatii gaafa jennu dhiyaa gara baatitti naanna'u. Maalirra naanna'an? Daandii irra deeman qaban. Akkuma dhalli namaas haa ta'u qaama yookaan immoo konkolaataan daandii irra deemu qaba. Yookaan immoo pilaaneetoonnis daandii irra deemanii ta'u pilaaneetota maal naanna'an? Biiftuu naanna'an qaba. Daandii pilaaneetonni irra deemanii naanna'an sun oorbitii jedhaman. Orbitiinis qaama maalidha? Orbitiin daandii pilaaneetonni irra deemuudhaan biiftuu naanna'anidha. Akkasumas orbitiin kunillee akka hin jallanne qaamni utubu ni jira. Qaama gara keessoo fi qaama gara alaati. Qaamni gara keessoo kan jennu qaama seentar pitaalii fi qaamni gara alaa yookaan immoo pilaaneetiin inni meerkuriin gara veenusiitti akka hin jallanne yookaan immoo veenusiin gara meerkuriitti akka hin jallanne daandii isaa qabatee pilaaneetiin akka irra deeman qaamni gargaaru qaamota wal gitan yookaan immoo qaama wal faallaa lamatu jira. Isaanis qaama seentar pitaaliitii fi qaamni gara alaa qaama seentar fugaalee kan ta'anidha. Inni kan biraa pilaaneetotumti kun pilaaneetonni hundi ifa mataa isaanii hin qaban. Pilaaneetonni hundi ifa mataa ofii kan qabanii miti. Eessaa argatarree kan jennu maal inni bifuma jalqaba dura kan turre bifa soolaariitiin biiftuurraa argatanidha. Pilaaneetonni jiran kana keessaa waa'ee pilaaneetotaa yoo kan dubbannu ta'e pilaaneetonni jiran kana keessaa meerkurii fi veenusiin satalaayitoota mataa isaanii hin qaban. Garuu kuun isaanii satalaayitoota qabu. Pilaaneetota jiran kana keessaa kan satalaayitii hin qabne meerkurii fi veenusii qofa. Kaan isaan irraa kan hafe hundi isaaniitu satalaayitoota garaagaraa kan qaban ta'uu isaati. Pilaaneetota jiran kana keessaa pilaaneetonni satalaayitii tokko tokko qabaachuudhaan beekamtu Piluutoo fi lafa yoo ta'u, pilaaneetota jiran kana keessaa pilaaneetiin satalaayitii hedduu qabdu maalidha? Satarnii ta'uu isaati. Tole barnoonni keenya waa'ee uumama lafaa itti dhumna. Barnoonni keenya kan guyyaa irraa hanga kana yoo kan wal jaalachiisu ta'e guyyaa tole hanga ammaatitti wantoota hanga ammaatitti ilaalle keessaa mee lafti akkamitti uumamte yookaan immoo uumamni sirna biiftuu maalidha? Biiftuun erga uumamtee yookaan immoo sirni lafaa erga uumamtee gara waggaa biliyoona 4.6 ta'uusaa sirna biiftuu keessatti qaamonni waan garaagaraa argamuusaa qaamonni argamanis qaamota akka satalaayitoota, pilaaneetota, komeetota, meetiraayiloota fi kan kana fakkaatan argamuusaati. Akkasumas pilaaneetonni kunis kan isaan irra deeman daandii qabu. Daandii pilaaneetonni irra deeman daandii sun maal jedhamu? Orbitii jedhamuusaa. Orbitiinis akka hin jallanne yookaan immoo akka hin dabne qaamni utubee jiru qaama seentarpitaalii fi qaama seentar fugaalii. Qaamni seentarpitaalii qaama gara keessootiin orbitii kan utuboo ta'u qaamni seentar fugaaliin immoo gara alaatiin qaama faallaa qaama gita faallaa gama alaatiin pilaaneetota utubee daandii isaan akka hin gadhiisne kan taasisudha. Inni kan biraan guddinni yookaan immoo qaama sirna biiftuu keessaa baay'ee guddoo kan taate biiftuu ta'uu ishiitiinis gara parsantii 99.86 tilmaamamuu ishiitii fi fageenyi biiftuun lafa irraa qabdu immoo gara miliyoona 150 tilmaamamuu fi ifti biiftuu irraa gahee lafa qaqqabuudhaaf daqiiqaa
8 itti fudhachuu akkasumas ooyinsi biiftuun maddisiistu ooyisti biiftuun maddisiistullee gara keessattii fi gara alaatiin garaagarummaa qabatan gara keessa maal ta'uu isaati kan gara keessaa digirii seentigireedii 1,000 fi 13,000 ta'uu isaati kan gara alaa immoo 6,000 ta'uu isaati barnoonni keenya kan guyyaa irraa asumarratti dhugaa torpee dhuftu yookaan immoo waqtii itti aanu waa'ee uumama lafaa lafti maal uumamee mee guyyaa boruu yookaan immoo sagantaa itti aanutti tole lafti akkamitti uumamte kan jedhu akkasumas immoo lafti maali akkasumas lafti amaloota akkamii agarsiisi lafti elementoota akkamiiti irraa uumamte akkasumas immoo lafti maali kan jedhu bal'inaan waqtii itti aanutti ilaallaa hangasittuu nagaan tura.